Senin yanımda olman büyük bir onurdur Gazi Turan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابجمتوتا في هردفتوتا خنيا إيجا هجوجي الرخنا اللي تنتلا خنيا كان بيسيس لما فا كرولوس أورحان كتا تكفا قبني رفنية تجرا إيجا بيسيس نكني كان قال لك فمي جرو كان لما فالا واي سينا يوكان فيلم أزدي مخيستي وانبا نوف ملسا كان تنتلا خنيا خيستي تنتلا خنيا كان جوجي الرخ خيستي وانتوني نتي إلى اللو عثمان بيكم تبورسا أك إنجفتو بربادو في akkasuma akkaataa Orhan Bey ittiin injifachuu barbaadu nutti ni agarsiisa. Qormaata Orhan Bey mudatu waliin ni ilaalla. Oduu waa'ee gaa'ila Alaaddiin Bey irratti illee waliin ni mari'anna. Alaaddiin Bey fi Goonjaan ijoollee waan hin qabneef akka gaa'ila Alaaddiin godhatuuf dubbatamaati jira. Kunoo maaliif ta'e xiinxala keessatti waliin ni ilaalla. Akkasumas hiriyaan Usmaan Bey jaallatamaan Booraan Bey akkamitti akka booji'ame yookaan hidhamee fi akkasuma akkamitti akka bilisa ba'uu danda'u waliin kan ilaallu ta'a. Kanuma wal qabatee egaa waa'ee ajajaa buursaa haaroo kanaallee waliin ni dubbanna. Garuu viidiyoo keenya kana jalqabuudhaan duratti warroonni chaanaala Oromoo Riikardii 100dhaaf haaroo taatan chaanaala keenya subscribe, like, share godhuu hin dagatina. Akkasuma viidiyoo keenya kana haga dhumatti yoo daawwattan waa'ee Kurulus Orhan kutaa tokkoffaa isaa keessatti wantoota ta'u kan as keessatti dhageessan ta'a. Kanaaf viidiyoo keenya kana hanga dhumatti daawwadha. Akkasuma akkuma torbee darbee isiniin jennee turre warroonni VPN akka nuti isiniin jennetti buufattanii daawwattan galatooma isiniin jechuu barbaada. Akkasuma warroonni arraan tana daawwachaa jirtanilleen viidiyoo keenya kana VPN itti banachuudhaan akka nu daawwattan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Galatooma. Viidiyoo keenya kana jalqabuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda walitti deebina.